قنديس متمان سرا سباتم oduu keenya jalqabaatiin godina Harargee lixaanaa mi'eessoo araddaa daalacha jedhamutti humnoonni tika mootummaa bilisiginna ijoollee keessan waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun abbootii warraa lama hidhanii jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Maanguddoonni hidhaman lamaan wayita ammaa waajjira poolisii magaalaa mi'eessootti argamu jedhameetii jira. Muhammad Fantallee waan qindeesse qaba. Godina Harargee lixaanaa mi'eessoo araddaa daalacha jedhamutti humnoonni tika mootummaa bilisiginna ijoollee keessan waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun abbootii warraa lama hidhanii jiraachuu maddeen OMN himan. Maqaan abbootii warraa hidhamanii Caalaa Goodaa fi Osmaan Haaji Ahmadoo jedhamu. Isintum ABO Shanee sooraa jira. Ijoolleen keessan hawaasa keessatti nama gurmeessaa turan boodarra immoo waraana bilisummaa Oromootti dabalaman kanaaf hatattamaan ijoollee keessan fidaa jechuun torban tokkoof erga doorsisanii booda gaafa adoolessa tokkoon bara 2021 manguddoota kana waraanni mootummaa mana jireenyaa isaaniitiin humnaan fuudhuun akka hidhan jiraattota araddaa daalacharraa odeeffannee jirra. Wayitama manguddoonni maqaan isaanii eerame kun lamaanuu waajjira poolisii magaalaa mi'eessootti hidhamanii jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiru. Sababa hidhamuu manguddoota kanneenii gaafachuuf yaaliin bilbilaa bulchiinsa nageenyaa aanaa mi'eessootti taasifne nuuf hin milkoofne. Godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti maatii qabsaa'otaa doorsisuu fi maqaa ijoollee teessantu WBO'tti dabalame jedhuun namoonni baay'een hidhamaa jiraachuunis addeeffameera. mootummaan federaalaa maqaa rakkoo furraa fi nageenya waaraa fidna jedhuun dhaabbilee siyaasaa seeraan galmaan aangawoota osoo hin dabalatiin miseensota gadii TPLF fi hawaasa siivilii fi jaarsolii biyyaa waliin marii gochuuf karoora baafachuu ibseetii jira. Ibsa kanas kan kennan itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnonim. Ammas gabaasa dabalataa Muhammad Fantalleetu qindeesse. Mootummaan federaalaa maqaa rakkoo furraa fi nageenya waaraa fidna jedhuun dhaabbilee siyaasaa seeraan galmaa'an aangawoota osoo hin dabalatiin miseensota gadii TPLF hawaasa siivilii fi jaarsolii biyyaa waliin marii gochuuf karoora baafachuu ibseera. Waamichi araaraa barfate kunis erga TPLF Maqalee fi kutaalee Tigraay hedduu to'attee booda yoo ta'u aangawoonni TPLF raayyaa ittisa mootummaa Itoophiyaa erga dirree lolaa irratti injifatamee booda naannicha gadhiisuu himamu. Gaafa duraa mootummaan Itoophiyaa garee akkamtoota waliin mari'achuuf fedhii hin qabu jechuun didaa ture. Paarlamaan biyyattiis TPLF shoror keessaa gochuun labsee ture. Amma garuu ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa Dammaqaa Mokonnon dippiloomaatota Itoophiyaa keessatti argamaniif ergaa araaraa dabarseera. Itti aanaan ministeera muummee fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnon dippiloomaatota waltajjicha irratti hirmaataniin rakkoo naannoo Tigraay waliin jiru mariin furuu barbaanna. Kanaafis gargaarsa keessan tur barbaachisa jedhan. Hawaasni idil addunyaa amma dura mootummaan Itoophiyaa rakkoo naannoo Tigraay waliin jiru mariin akka furtuuf irra deddeebiin kadhataa turuun ni yaadatama. haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa maraara kadhatu kun tole hin jenne ture. Wayitii dhiibbaan biyyoota addunyaa mootummaa Itoophiyaa irratti hammaataa dhufe kanatti labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan labsa biyyoonni addunyaa simatanillee maloota qunnamtii adda kutuu fi bu'uuraalee misoomaa deeggarsa namoomaaf barbaachisoo ta'an mootummaan barbadeesseera jechuun komachaa jiru. Gabaasaan BBC'n baasirraa kan qindeeffanne obbo Dammaqaa Mokonnon gareen TPLF garaagarummaa mootummaa federaalaa waliin uumame karaa nagaan furuuf didaa turuu fi lola uumameef sababa ta'uu hawaasa dippiloomaasiitti himan. Garagaltoo kanaan aangawoonni TPLF osoo lolli hin jalqabin jiran Itoophiyaa kufaatirraa hambisuuf hooggantoonni dhaabbilee mormituu hidhaman hiikamanii waltajjii marii biyyaalessaa akka gaggeeffamu gaafachaa turuun isaanii miidiyaaleen gabaasaa turuun ni yaadatama. Walumaa galatti ministeerichi haala waqtaawaa naannoo Tigraay ilaalchisee hawaasa dippiloomaasii Itoophiyaa keessatti argamaniif cuunfan ibsa kennameen kadhaa araaraam injifatamuun booda dhufeedha jechuun hayyoota rogeeyyii fi namoonni hedduun gama miidiyaalee fi marsaalee hawaasummaatiin yaada isaanii ibsataa jiru. Manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii rakkoo siyaasaa Itoophiyaa irratti mari'ateetii jira. Ameerikaan tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabuu osoo hin tahin uummata ukkaamsuun beelessuudha jetteetii jirti. Torbee darbee erga humnoonni waraanaa Tigraay loltoota Itoophiyaa haleelanii booda mootummaan bilisiginnaa jalqaba torbee kana Maqalee gadhiisee bahuun Tigraay keessatti wantoonni saffisaan akka jijjiiraman taasiseetii jira. Haala siyaasaa Itoophiyaa saffisaan jijjiiramaa jiru kana irratti mari'achuuf manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii gaafii Ameerikaa, UK fi Ayirlaand dhiyeessaniin mari'ateetii jira. Marii kana irrattis miseensonni mana marichaa rakkoo siyaasaa Itoophiyaa raasaa jiruu fi kallattii furmaataati kan jedhan tokkoon tokkoon kaasaniitii
jiru. Yaadota marii kana irratti ka'an keessas rakkoo siyaasaa Itoophiyaa dhiphachuu dirree dimokiraasii fi walamantaa dhabuu humnoota siyaasaa gidduutti dhalateedhaan waraanni Tigraay keessatti taasifame yakkoota namoomaa fi waraanaa akkasumas duguuggaa sanyii dhala namaatiif jedhaniiti jiru. Yakkoonni kunniinis qaama walabaatiin qoratamanii yakkamtoonni seeratti akka dhiyaatan gaafataniiti jiru. Addatti ammoo Ameerikaan karaa ambaasaaddara ishee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin mootummaan Itoophiyaa tajaajila hawaasummaa akka bilbilaa, baankii, ibsaa fi daandii geejjibaa lafoo fi riqicha kutuun uummanni miiliyoona 5 ol tahuu gargaarsa namoomaa akka hin arganne ogguruun yakka ta'uu himteeti jirti. Ambaasaaddar Linda Thomas Greenfieldin waltajjicha irratti akka jedhanitti tarkaanfiin mootummaan Itoophiyaa tibba kana fudhatee dhukaasa dhaabuu osoo hin ta'in uummata Tigraay kallattii hundaan daandiitti cufanii ukkaamsuun beelessuudha jechuun gocha mootummaa Itoophiyaa kana biyyoonni hunduu akka balaaleffatanii dhiibbaa taasisan yaamicha dhiyeessaniiti jiru. Dhumarratti manni marichaa waltajjii kana loltoonni mootummaa Eertiraa guutumatti akka Tigraay keessaa bahan yakkamtoonni seeratti akka dhiyaatan qaamoleen hunduu dhukaasa dhaabuudhaan daandii gargaarsaa banuun uummanni beela'ee jiru akka gargaaramu milishoonni Amaaraa lafa Tigraay humnaan qabatan akka gadhiisanii bahanii fi rakkoo siyaasaa Itoophiyaa raasaa jiruuf mariin siyaasaa hiika qabu akka eegalamu gaafataniiti jiru. Oduu keenya xumuraatiin Tigraayitti beelli namoota 400,000 miidhaa jira jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiiseeti jira. Akka aangawoonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhanitti waraana baatilee 8 darbaniif Tigraay keessatti adeemaa ture lammiilee 400,000 ta'an beelaaf akka saaxilaman taasisee jira jedhaniiti jiru. Rakkoo naannichatti mudate irratti jalqabaaf ifatti kan yaa'ii taa'e manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii daa'imman 33 ta'anis dhibee hanqina nyaataa hamaa saaxilamanii jiru jedheeti jira. Neemaa Umar dabalata qabdi. Tigraayitti beelli namoota 400,000 miidhaa jiraachuu UN'n akeekkachiise. Akka aangawoonni UN jaanitti waraana baatilee 8 dabraniif Tigraay keessatti adeemaa ture lammiilee 400,000 ta'an beelaaf akka saaxilaman taasisee jira. Rakkoo naannichatti mudate irratti yeroo jalqabaaf ifatti kan yaa'ii taa'e manni maree nageenyaa UN daa'imman 33 ta'anis dhibee hanqina nyaataa wal qabate mudatuuf saaxilamanii jiru jedhe. Waraana baatii 8tiif taasifamaa tureen namoonni miiliyoona takkaa fi 800 ta'anis fiixee beelaarra jiraachuu akeekee jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu osoo jiruu walitti bu'iinsi ammaas jiraachuu mala sodaan jiru jiraachuus akeekkachiisanii jiru. Humnoota TPLF lolaa kan ture mootummaan Itoophiyaa wiixata dabre dhukaasa dhaabee jira jedhee labsullee osuma dhaabbileen idil addunyaa qaamoleen lamaanuu lola akka dhaabaniif itti fufee jiru. Humnoonni TPLF naannoo isaanii keessaa diinaa akka ari'an dhaadachuun wal qabatee lolli bakka muraasatti gaggeeffamaa akka jirutu himama. Jimaata kaleessaa loltoonni mootummaa federaalaa kumaatamni TPLF'n booji'amuun isaanii tibbana himamaa ture. Daandiiwwan magaalaa Maqaleerra oofamaa turanii jira. Gabaasni New York Times kun ammoo lolichaan injifatamee bahuu mootummaa Itoophiyaa ifatti kan mul'isu ta'us xinxaaltonni yaada isaanii kennaa jiru. Lolli TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti baatii 8tiif taasifamaa ture kumaatamaan ajjeesee miliyoona 2 ol ammoo qe'ee buqqaasee jira. Qaamoleen lamaanuu ajjeechaa jumlaa fi dhiittaa mirga namoomaa hamaa raawwachuun himatamaa turani. Bakka bu'aan hoogganaa gargaarsa namoomaa UN miseensota mana maree nageenyaaf New York keessatti gabaasaa dhiyeessaniin haalli Tigraay keessa jiru torbaanota muraasaa asitti akka malee hammaatee jira jaani. Lammiileen miliyoona 5.2 ta'an gargaarsi kan barbaachisu yoo ta'u hedduun isaaniis dubartootaa fi daa'imman jechuun dabaluun himanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa erga humnoonni TPLF naannicha harka caalu torbee dabre keessa to'achuu eegalanii asitti mootummaan gargaarsa danqaa jira himannaa jiru hin fudhu jedhee jira. Akka hoogganaan dhimma siyaasaa UN Rosemary DiCarlo yaa'ii kanarratti jaanitti lolli humnoota Tigraay humna ittisa Tigraay yookiin TDF fi loltoota Itoophiyaa, Eertiraa fi humnoota Amaaraatiin deeggaramu gidduu lolli itti fufuun gaggeeffamu akka malu himanii jiru. Haala nageenyaa badaa amma jiru irratti dabalataan lolli marsaa biraa banamuu mala. TDF waliigaltee dhukaasa dhaabuu hatattamaan akka taasisu cimsinee gaafannaa jettee jirti. Biyyoonni miseensa mana marichaa irra hedduun waraana dhaabuun qabatamaan lafarratti akka raawwatuu fi
deeggarsi namoomaa danqaa tokko malee namoota rakkoo keessa jiran akka dhaqqabu gaafatani. UN itti bakka buutuun Ameerikaa ambaasaaddar Linda Thomas Greenfield mootummaan riqicha dabalatee tooftaalee qunnamtii fi ibsaa adda kutuun isaa mallattoo waraana dhaabuu osoo hin taane tooftaa waraana diina itti marsanii dhiyeessii bu'uuraa irraa kutuudha jechuun dubbatani. Biyyoonni akka Raashiyaa, Chaayinaa, Indiyaa fi Keeniyaa akkuma amma dura walgahicha irratti giddu seentummaa qaama alaa mormuun tarkaanfiin mana marichaan fudhatamu kan birmadummaa Itoophiyaa kabaju akka ta'u gaafatani. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduu idilee har'aaf qabanne kana fakkaataan siree sabaati gama ogummaa kaameraa suur-sagaatiin kan nafaana ture Tuujii Muhammadi horaa bulaa deebanaa.